الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المولى في كتابه الكريم: حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. رب سبحانه وتعالى أكد: حرمت عليكم إن الرتي حرام قدمت الميتة بختين يوكا du'aa nyaachuun haraam isinirratti godhamte. Hurrimat alaykum isinirratti haraam godhamte almaytatu du'aa nyaachuun baktii nyaachuun isinirratti haraama godhame. Amma kuni bayaana suuraa jalqaba suuraa illaa maa yutla alaykum waan isinirratti qara'an qur'aana keessatti haraaminaan isaa jennee kaleessa dabarsine sana ibsuu deema la. حرمت عليكم إسنرتي حرام قدمت الميتة بختين يوكا دعان إسنرتي حرام قدمت أما ميتان أسيكني براتي كم بحري وصون تاني دريراتي جيتشو كم بحري متي ماليف حديث هي كيستي كم باري دا الحل ميتة بحري كما قال عليه الصلاة والسلام بحري كيستي wanta keessa jiru akkasuma du'aan isa keessa jirullee halaalii jedhame waan ta'eefi kana siidhaa haraaminaan qabu jechuudha. Ammoo wanumaan dirree irraa immoo wanni bahara keessa hin ta'in immoo haraami waan hadiisni wayii keessaa baase yoo ta'e akkuma fakkeenyaaf hadiisa keessatti mayitaa lamaa halaal nuuf godhamte mayitaan lama halaal nu godhamte ka jedhamu sana yooniifi tahe malee jechuudha. Mayitaan lamaan sun amma dhufaan jiru mayitaa lama uxillat lana mayitaan lanuuf halaal godhamte jedha. Tokkoffaan rajiijii, lammaffaan awwaannisa. Rajiijii fi awwaannisa. Amma namni rajiijii keessaa darbee gata yeroo waa qalu laa hin gatamu halaal. Tokkoof ammas awwaannisa. Awwaannisni fayyaan isaas hin nyaatama jechuudha. Akkasi. Waddamuu akkasuma haraam isin irratti godhamee waddamuu dhiiga dhuguun isin irratti haraam godhame. Suni maali? Dama masfuuha. Dhiiga yaa'u yeroo qalamu dhiigni kun harra jedhee yaa'u dhiiga akkasiisan godhame jechuudha. Wanni haraamaa hammasii haraama godhame sirratti dawaa isaas godhachuun maal godhachuun amma namni dawaadha godhama dawaa godhatuun haraama jechuudha. Rabbiin waan isin irratti haraam godhe keessa dawaa isiniif hin keenye jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Zaahira kanaan yoo si fayyisellee dhiibbaa wahii sirratti geessisa deemee. Amma fakkeenyaaf zaahira kanaan faayidaa sii qaba. Laakiin deemee maal godhaa? Dhiibbaa wahii sumarratti gaggeessa. Yookaan dhukkubuma wahii turee sitti ka'a. Sababa dhukkuba wahii sitti ka'a. Sababa qalbiin kee du'a qalbii keetii yoo wayuma tokkoon ittiin si qixaaxa jechuudha. Zaahira kanaan qorichaa ta'ullee akkasi. Walahmul khinziir akkasuma foon karkarroollee nyaachuun haraami. Wamaa uhilla akkasuma waan maqaa dhahamillee lighayri maqaan nama rabbiin tahinii bihi ajjechaa isaarratti waan wanni maqaa dhahamillee haraam isin irratti godhame.
wanni maqaa rabbii hin ta'in kan isirratti akka fakkeenya masiih faa, waliyii faa, sanama faa waan akkasii isarratti maqaa dhahamee haraam isin irratti godhame. Walmunkhaniqatu akkasuma halaaluma taatee isiin hudhamtee ajjeeffamtellee haraam isin irratti godhame. Reettii wayisaa ta'u, holaa wayisaa ta'u, maal isa ta'u, fuutee ajjeesite. Gaafa hudhamtee ajjeeffamte jechuun haraam baktii. Walmawquudha isiin fufamtee ajjeeffamtellee waatti darbatamtee ajjeeffamte dhakaadhaan ajjeesite yookaan dullaa wayii ajjeesite yookaan ulee wayiitti darbattee ajjeesite. Kun maal haraam. Walmutaddiya isiin borortee yookaan konkolaattee yookaan gangalattee duutellee haraam. Wannaxiixa kan gaafaan wal dirtee wal ajjeesitellee haraam isin irratti. Wamaa akala sabcu wanni bineensi nyaatee irraa hafellee isin irratti haraami illaa maa zakkaytum waan dhaqqabattanee qaltan malee. Illaa maa zakkaytum jechuun ay illaa maa adraktum zakaatahu waan gorraasu isaa dhaqqabattan yoo taate malee. Bineensi irraa nyaate laakiin wanti sun hammallee hin duune. Fakkeenyaaf tokkotu qaba. Bineensuma tokkotu horuma nyaatamu wahii qaba. Laakiin isaa irraa nyaachuu eegalee dhaqqabattan dhaxxanii irraatti dhaqqabattan. Lubbuun isaan baane. Lubbuun isaanii jira tattaafachuu jira dhidhiitachuu jira. Ni qaltanii nyaattan jechuudha hanga hafisan. Wamaa zubiha akkasuma waan qalamnillee haraam isin irratti haraam ta'ee jira wanni qalamillee alan nasubii taabota irratti wanni qalamillee sanama dhaabamtuu taate sanama kan ilaahiidha jedhame. Akkasuma qabrii irratti waan qaluu akkasuma jinnii irratti bootaa jinnii irratti qaluu. Bootaa waa sanamaa wahii irratti, bootaa qabrii wahii irratti, bootaa akkasii irratti wanni qalamellee haraam isin irratti godhame. Waan tastaqsimuu akkasuma isin qooda barbaadatuun illee gaarii fi hamtuu addaan laallatuun irree haraam godhamee bil'aalaam qalamaan yookaan gobeensaan. Fakkiin gobeensaan faana laallachuun akkami? Fakkeenyaaf yeroo duraa jaahiliyyaa keessatti maaltu jira? Borsaadhuma kana keessaa waa kaa'ama. Gobeensa jedhan yookaan honnoo gariitti immoo somboqqoo jedhan yookaan qalama isa ta'uu qalama kanarratti qalama sadiitu qopheeffamee borsaa kaa'ama. Maaltu irra qalama sadeen irratti tokkotti amaranii jecha jedhutu irra barreeffama. Amaranii rabbi jechuudha. Lammaffaan immoo nahaanii rabbii jechuutu irra barreeffama. Inni sadaffaa immoo waa tokko irratti barreeffama. Maal godhama? Kiisii keessa gaggaa'ama. Kiisii keessa gaggaa'ame yookaan borsaa keessa gaggaa'ame maal godhama? Dhaqee fuudha. Yeroo waan tokko hojjechuu deeme yookaan karaa wahii deemuu deema. Har'a karaa wahii deemuu deema mana ofii keessaa fuudhate. Wanta sana naaf ilaalee keessaa fuudha. Yoo inni amaranii rabbii jedhu sun isuun laaliniin keessaa fuudhate harkaan. Fuudhee laalu amaranii rabbii yoo jedhe bakka dubbiin toltu hin deema. Tokko. Yoo nahaani kan jedhu sun fuudhame yoo ol bahe yoo rabbiin kiyya na dhorke jechuudha miti jechuudha gaggaa'ama jechuudha. Lama. Inni sadaffaa waa tokko irratti hin barreeffamin sun yooniif immoo ol bahe hoo ammas keessa deebifamee ammas jalaa eegalamaa jechuudha. Sigalee waan akkanaati faala laallachuu. Akkasuma shimbirroodhaan irree laallatamuu wahiitu jira fakkeenya kana fakkaatu. Amma yeroo deemuu shimbirroon kara mirgaa yoo isin bararte haboo dubbiin tolte yoo isin immoo kara bitaa bararte hoo dubbiin hin taane har'a micciirame dubbiin jedhaniituma deebi'an jechuudha. Uummanni jaahiliyyaa akkan kanneen illee isin irratti haraam godhamee jechuudha. Dhaalikum waan isin irratti dubbatame kana hundaahuu nyaachuun fisquun qaalii rabbiirraa bahudha. Al-yawma warraan tanaa ya'isa alladhiina kafaru warreen kafran
isinirraa garaa muratan. اليوم أرانتنا يا إسا غرامرة الذين كفروا ورين كفروا من دينكم دين كيسنرا غرامرة إذا فتي مكاتي بودا مدينة تيغا أياني كان بوئي دين كيسنرا غرامرة فلا تخشوهم ما جتشو دين الرئيس ديبسو يالي سنرا غدو كان هنداو غرامرة فلا تخشوهم كنافو إسان صداتنا isaan sodaatina yookaan hoo diin keessan balleessuu yookaan diin keessan jijjiiruu irraa garaa muratanii jiran faatakhshawhum isaan hin sodaatina waqshawun anuma sodaadhaa jedha alyawma akmaltu lakum arraan tanan isiniif guute ajjal wadaa asrii booda arafatti rasuulli alayhi salaatu wassalaam isaa gaalarra jiru alyawma akmaltu lakum min rabbuute guyyaa arraan tanan isiniif guute diinakum diin keessan wa atmamtu alaykum isinirratti anani'e نعمتي أنا نيكي يلي إسنرتي قوتده ورضيت لكم الإسلام إسلام النا إسني بجالد دينا أمنتي دين تأوداف أمنتا ربي قبرونو تأوداف إسلام النا إسني بجالد كبراهو إن جالد جيجو أنا من إسلام قوتم بدأ شركي نهارا كيسا فيدن كوني سنة بدأ حسنا بدأ kana jedhanii wanni itti dabalan tokko hin jiru. Waan rasuulli hojjete hojjechuu, waan rasuulli dhiisu. Wanni biraa ofii tolchanii bareechanii miidhagsanii fidan akkaataatti rabba zaran hasa akkaataatti moolidas ta'ee zikri bakka tokko asaa galee tokkoon illee jedhan baay'ee jira jechuun wanni bida'aa jechuudha. Kanaaf salaata baay'ee salaata maalii warri bida'aa suufiyyaa firqaaleen adda addaa baasan kun hundaatu bida'aan jalina jechuudha. Kanaaf diin islaamaa guutameera. Amantiin islaamaa kan rabbi biratti jaallatamaa samman amantii islaamaa qofa. Faman yadurra ammoo wama hamma kana bororaattee konkolaattee maal godhamtee haram godhame kun hundi isaaniitu immoo faman yadurra ammoo namni haajomsiifame yookaan dirqamsiifame fi makhmasatin bilaaf jecha غير متجانف كان جلن حالة إن لإثم دليلا غير دليلتي كان جلن فإن الله غفور رحيم قابلنا إسامنيات حلالي رب أرارما رحمة قلالا أما بيلا كراده إلى موجل أسي مني في سودية جودية موجل ويا لما سدي دي ماما أتي بيلي ست أجيس دعاء ويرقت الرومانيا ربي نسيب ليسا غفور رحيم جد قرو أتالما waan nyaattu san fudhattee hin ta'u achumatti nyaatti tokko lammaffaa hanga eela si baasu malee argadhe hojjettee quufa ofirra dabarsitee akka nyaata kaanitti fayyadamtu hanguma beela si dhowwu qofa nyaatta addiin dabartu jechuudha. Yas'aluunaka si gaafatan yaa Nabi Muhammad maadaa uxilla lahum waantu isaaniif halaal godhamee jechuurraa si gaafatan. Sababaan kun Rasulullah alayhi salatu wassalam saree wayiitu mana keessa turte jedhan. Jibriil dhufuu irraa ture. Jibriil dhufuu irraa ture. Qur'aanii maaltu akkana si tursiisee jedhamutu ka'e. Maaltu akkana si tursiin kaanaan رسول عليه الصلاة والسلام جبريل مال جدين والنجدة سري وهيتو منا كيسة ترتي قنافين سجنان أجت سرين سون بافمتي أجيفم سرين سون بافمتي أجيفمتي سرين حلال حرام قدام دفن شمسي كان رتي صحابوني إشي ميمان سرين راهو akkaataa kamti akkitti halaala wahii akkaataatti namaaf halaal ta'a wahii ni jira itti fayyadamuun si jedhanii gaafannaan maal jedheeni ayanni bu'ee yas'aluunaka yaa Nabi Muhammad si gaafatan maza uxilla lahum maaltu isaaniif halaal godhame qul jedhi yaa Nabi Muhammad uxilla lakum isiniif halaal godhame at-tayyibaat wanni gaggaarii ta'e hundi isaatu halaal isiniif godhame wanni khabaa'isni fokkattuun hin taane immoo haram maaliif وحرم عليكم الخبائث
خبائث إسنرت حرام قدامي آيات كيست كذا أكسم حلال إسني قدامي وما علمت ونين برسيفتني هلولي من الجوارح مديسيت الرا وان برسيفتني اللي حلال إسني في قدامي مكلبين هلولو هالتانين يوكا إرجو هالتانين هلولو رتي إرجو هالتاتنين تعلمونهن أكسم كان إسان برسيفتن مما علمكم الله نام سوى ربين اسم برسيسرا كان إسان برسيفتن هالتاتنين فكلوا نيادا مما أمسكن عليكم وان إسفقبا نيادا واذكروا اسم الله عليه مكا ربي دبدا عليه إسرت بك إسا إرقا هلولو أدم سود أف إرقا تنوت مكا ربي إرت دبدا واتقوا الله ربي صدادا إن الله ربي سريع الحساب قرنان إسادا جلادا أما سرين أكاتا سرين أكما حديثة كيسة تجرد وان سواب أكبيارا أكا جبل أهدي من دانا مرة إرفت سرين نمانيان تسبو أنك أمنه كاكسيكا أمو سرين أكي ديسانو كيسا أكاتا تقجر إنينيس سرين وابرسيفام تتاتي kan naamusa qabdu, kan horii eeddu, kan immoo minaan eeddu, siigee kan akkanaa tokko amma saree waa adamsitu. Deemi jennaan deemuu beektu, tokko jennaan qabi jechuu beennaan dhiisi jechuu beennaan barsiisan waan akkasiiti. Sareen kun akkaataa kamitti nyaatan? Amma fakkeenya mazhaba garii keessatti Abuu Haniifaa natti fakkaata, laakiin Allahu a'lam mazhaba keessaa nama tokkotu jira. Nama tokko jira. إمام القرطبي ما جاء سري قراتي أكمل لي ذاته انتهوا جدا لكن سنيمتي قراتي ستو كان سيتي هاتو ما تجر سرين نبرست يرو إرجتو أنا وهي رات فكينيا قروبي ويوكا بونسانو راتي إرجت يرجتو كنا بسم الله جتة الراتي إرجت بسم الله جتة إرجت بسم الله جتة يرو إرجتي هو تتس قبدي على سين qabdee qalatta jechuudha. Tokko bismillah jettee ergitee tattee ala siin qabdee wanni sunillee yoo du'ellee maali akkuma waan qalteeti. Akkuma waan qalteeti jechuudha. Tokko bismillah jetteetuma ergitee dhaqee wanti sareen sun qabee du'eera yeroo tidhattu sana irraammoo yoo nyaatee jiraate hin jedhan maaliif jennaan yoo irraa nyaatee jiraate isaatiif qabatee nyaate malee siifi miti jedhan yoo immoo amma silaa qabe sana ajjeesseetu bira taa'e siif qabe waan ta'eef irraa nyaattaa jedha wanta sana ni nyaattaa jedhan haala kanaanii jechuudha tokko ammoo qabee eega qabee booda irraa nyaachuu jira laakiin hin duune waan ta'eef gaafa sana immoo wama akala sa'u illaa ma zakkaytumii keessa jira fayyaadha waan ta'eef hin gorrattee nyaata gaafas akkas ta'uudha qaba yeroo waa adamsa namni tokkos fakkeenyaaf eeboodhaan waa adamsa yookaan maaliin waa adamsa yookaan qawwee waa adamsa yeroo adamsu keessatti maal gochuu qaba bismillah irratti erguun dirqama barbaachisaa jechuudha haala akkasiiti gaafa sareen amma sareen asittu barnoonni maal jechuu kennaa ayanni barnoonni naawaa jabeenya keessa sareen iyyuu kan halaal namaa ta'u guddifachuun saree waa baratte jechuudha. Ajiib barnoonni akkas nama godhe. Aduma arraan tana uxilla lakum isiniif haal godhamee الطيبات wanni gaggarin وطعام الذين أوتوا الكتاب nyaanni warra kitaaba kennamanii Yahudaa Nasaaraan yookaan gorra'amaa Yahudaa fi Nasaaraa xillun lakum isiniif halaali. وطعامكم أكسم nyaanni keessan illee xillun lahum isaaniif halaali. Nyaanni keessan akkasuma gorraasuun keessan illee isaaniif halaali. Waan Yahudaa fi Nasaaraan kan ni nyaatta tokko. Wanni si nyaattu qalmi isaanii yoo waan halaala ta'e irraa fakkeenyaaf karkarroo biyyee qalatan sana hin nyaattu. Sangaa, hoolaa, reettii, gaala qalatan ni nyaatta dhattee. Biqilee waan akkasiiti. Tokko. Waxaamukum nyaanni keessan illee
حل لهم إساني حلال أما ستي آياني بايين ولا بوجرة سوني مالي آية محمد برسيني وان مقا ربي هنتهن الرتي دهمي حرام سن الرتي قد توقع آية براكي ستسيمو وان مقا ربي الرتي دهمين ناچون هنتهو جدا كون هندي ساكو كون immoo nyaat aalii warra kitaabaa nyaanni warra aalii kitaabaadha halaale isinii jedha maqaa irratti dhahamuu yesuus irratti dhahamuu maqaa rabbii dhahuu baatan halaale jedha akkam goonaree warri akkuma waliigalaa silaa dheeraadha jamii akkaataa hedduutu jira laakiin isiniif hin qabu dheeraatu jira amma gabaabsinee maal goonaa alwaa kulli haal walumaa galatti kan yahudaa fi nasaaraa maqaa irra dubbatuu baatu yesuusin haa qalanu iisaan haa qalanu gabriel haa qalanu maaliif dubbatanii haa qalanu foon yahudaa fi nasaaraa maali halaali jechuudha waan haraam hin ta'in wanni horii halaalaa qalatan nyaachuun halaalaa jechuudha as keessa bakka immoo haraama ta'u jira tokko sana keessatti kanuma islaamaa gaafa warruma fiqaa adda addaa irraa gaafa haraam ta'u jira suni maal fakkeenya ayyaana wayii kabajuudhaaf nyaata wayii qopheeffatan zaahira nyaanni sun halaali sababa ayyaana isaanii kabajuutu haraama godha sigalee tokko betaskaana isaaniitti qalanii deggesanii yookaan betaskaana isaanii eebbisuudhaaf diggisii wayii godha nyaanni sun halaala garuu har'a nyaachuun haraama ta'a maaliif jennaan deebii irratti gargaaruu ta'a waan akkasii sanaa gaafa immoo ollaa keeti ollaa firaa jechuu jira ollaa yahudaa yookaan nasaaraa jiraachuu jira reettii wayii qalatan nyaachuudhaaf gaafa sana hoo san wayii jira waan diggisii waan akkasii wayii jira gammachuu wayii jira mana ijaarratanii yookaan uumaan godhanii qalatan dhattee nyaata isaanis dhuftanii nyaatan waan haraama godhe wayii hin jiru jechuudha. Ammoo akka mushrikaa kan warra amantii hin qabne kan akka waaqeffataa jara akkasii yoo aslan walumaa galatti haraami nyaachuun waan isaanii jechuudha. Foon isaanii qalma isaanii. Hayyee inni lammaffaan wal muhsanaatu akkasumas dubartiin tiifamtuu taate minal mu'minaat mu'mintitti irraa halaal isiniif godhamte. Wal muhsanaatu akkasuma isiin tikfamtuu beestittiin minal ladhiina uutul kitaaba warreen kitaaba kennamanirraa isiniif halaali. من قبلكم اسم درتي كان تان كتاب اسنين درتي كان كنمن يروكم إذا آتيتموهن ويتيساني بكننه أنتن أجورهن هري إساني محسنين بدو حالتاتنين غير مسافحين نا كان دلني حالتاتنين ولا متخذ أخدان لن يوكاو فرندي جلل دوكسادا قد أتومت انتو kan alii kitaaba keessaa miti kanuma keenya keessattuu hin ta'u jechuudha. Hindii dho'isaadha. Namni tokko yoo fuudhuu barbaade kallattumaan intala qorate intalli ta'uu fi ta'uu dhiisuu ilaallate miti bakka ilaallatte fuudha barbaadde yookaan heeruma barbaadde gurbaan sii ta'e yookaan intalli sii ta'e hayyee ni karaa ni kaa darbu kallattumaan oolanee buluu miti. Karooma ni kaa darbu malee janajjana bilbilaan ji'a lama yookaan ji'a sadii yookaan waggaa tokko janajjana galgala janajjana haasaa hin ta'u hin barbaachisu hin ta'u haraam maal ta'uu qaba wal jaallattan isiinis si jaallatte atis isa jaallattan ilaallachuun keessatti haadha abbaa biratti ilaallachuu yookaan hoo fira kee keessaa obboleettiin kee yookaan obboleettii kee haati kee si ilaalte akkasi ilaallattee booda si taatee mintalti amallee si haalli si taatee miti karaan iqaamaatii jaarsummaan. Abbaa janna yoo taas abbaati dawal intala kee naa kennu bakka dhorke wayii tokko hin jiru akkas. Kanaaf reendummaa jana marree barbaachisuu shari'aa islaamaa. Kanaaf intala alii kitaabaa kan yahudaa nasaaraa fuuchuun halaal jechuudha. Waman yakfur bil iimaan ammoo namni kafre iimaanatti namni kafre. haalawwan iimaana namaa sabachiistu kana hundatti namni kafree faqad habita amaluhu hojiin isaadha badde iimaanatti kafruun iimaanarraa kan murtadii ta'e jechuudha
hojiin isaa bade وهو inni في الآخرة آخرة keessatti من الخاسرين warra hongaa hirraahii jechuudha. Kanaaf asuma irra raawwatu. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.